Eritiriyaan mootummaa Abiy Ahmed waraana jalqabuuf sababa barbaadaa jira jechuun himatte. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa roobii dabre ibsa baaseen mootummaan Eritiriyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniif rasaasa gosa adda addaa erguun akka to'ate ibsee ture. Mootummaan Eritiriyaa garuu himata kana haaluun kun mootummaan Itoophiyaa waraana jalqabuuf jecha sababa dhiyeessaa jirudha jedhe. Ministeerri odeeffannoo Eritiriyaa Yemaane Gabramasqal Rooyitersitti akka himetti mootummaan Itoophiyaa Eritiriyaa irratti waraana banuuf jecha sababoota barbaadaa jira jedhan. Mootummaan badhaadhinaa waggoota lamaan darbaniif waraana banuuf sochii gochaa tureef jecha akka sababaatti alaabaa sobaasaa mirmirsaa ture jedhe Yemaanen. Meeshaaleen waraanaa poolisiin federaalaa to'annoo jala oolche kanneen mootummaan Eritiriyaa baandaawwanii fi akkuma seenaattu diina Itoophiyaa warra ta'an waliin waloomuun karaa TPLF ergamanidha jedhe. Qorannoo shakkamtoota irratti gaggeeffameen rasaasi kun mootummaa Eritiriyaa irraa ergamee Maqaleetti TPLF fuudhuun hidhattoota faannoof erguu himaniiru jedhe poolisiin. TPLF gama isaatiin meeshaa kana Eritiriyaa irraa fuudhee dabarsee jedhamuu haalee jira. Dubbii himaan TPLF Mikaa'el Asgadoom himannaa bu'uura hin qabne jedhe. Himannaa kana argeera. Baay'ee kan nama dhibuudha. Ta'us garuu kun himannaa addaa miti. Waggoota darban keessas himannaawwan sobaa kana fakkaatantu keessumaa humna raayyaa keenya waliin wal qabatee TPLF waliin wal qabatee oduu sobaa tamsaasaa akka turan ni beekama. Oduun tibbanaa kunis kanumaadha. Himannaa dhugaan taanedha. Wanta ragaa irratti dhiyeessuu hin dandeenyedha. Suuraa agarsiisan sana maaltu TPLF waliin walitti fida? Dubbii himaan kun itti dabaluun gara walitti bu'iinsaatti akka hin galamneef kan danda'an gochaa akka jiran ibsuun aangawoonni mootummaa federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra akka hin oolleef sababa barbaadaa jiru jechuun deebisee himatee jira. Ta'e jedhanii ajandaa jijjiirsisuuf, ajandaa uumuuf gaaffii uummata biraa ka'u. Gaaffii keessaa ka'u gara dabarsuudhaa fi yaalii taasisan natti fakkaata. Nuti waliigalteen Piriitooriyaa haa raawwatamu, namoonni buqqaan qe'ee isaaniitti haa deebi'an jechuun galgalaaf ganama waamicha dhiyeessina. Isaan ammoo miidhaa dabalataa fi himannaa sobaa biraa uumuun waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu dhiisuu fi karaa fagoo deemu. Gabaabadhumatti kun soba uumame waan ta'eef TPLF waliinis uummata Tigraay waliinis wanti walitti fidu tokkollee hin jiru. TPLF galmee paartilee siyaasaa biyyattii keessaas boordii filannoodhaan haqameera. Pireezidantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afwerqii ibsa miidiyaa biyyichaaf tibbana kenneen Itoophiyaa waliin waraanatti galuu hin feenu garuu akkatti biyya keenya ittisnu beekna jedhe. Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii hariiroon biyyoota lameenii deebi'ee haara'ee ture. Waraana kaaba Itoophiyaa humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame irratti Eritiriyaan mootummaa federaalaa cinaa hiriiruun waraana turte. Waliigaltee Piriitooriyaa keessaa hafuu isheetiin kan mufatte Eritiriyaan ergasii hariiroon biyyoota lameenii hir'ataa deeme. Bara 1991 Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabdeetti. Dhiyeenya kana Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun qaba jechuun ishee biyyoota lameen gidduutti muddamni akka dabalu taasisee jira. Pireezidantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afwerqii mootummaan Itoophiyaa maqaa ulaa galaanaatiin waraana nurratti labsuu barbaada jechaa jira. Hojjettoonni Itiyoo Telekoomii fi dhaabbata Chaayinaa ZTE hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin butaman gadhiifamuu BBC'n maddeen isaarraa dhaga'ee jira. Hojjettoonni waliigalaan 11 ta'an Wallagga Lixaa Aanaa Qilxukaarraa fi Boojjii Dirmajiitti erga butamanii torbee tokko booddee gadhiifaman. Dhimma kanarratti waahilli koo Zalaalam Taaddasaa odeessa dabalataa qaba. Zalaalam odeeffannoo haaraa maaltu jira? Tole galatoomee Abrahaam odeeffannoon sa'aatii booda kan nu dhaqqabeen jira. Torban har'aa hojjettoonni Itiyoo Telekoom Wallagga Lixaa Aanaa Qilxukaarraa fi Boojjii Dirmajiitti hidhattootaan butamuun isaanii dhaga'amee ture. Isaanis tajaajila neetwoorkii 4G godinaalee Wallaggaa arfan keessa babal'isaa osoo jiraniiti butamuun isaanii kan dhaga'ame jechuudha hidhattootaan. Taateen kun kan mudate Wallagga Lixaa Aanaa Qilxukaarraatti hojjettoota nama torbatu butame jedhan maddeen BBC Itiyoo Telekoom irraati himan jechuudha odeeffannoo kana. Maaliif akka butame yeroo sana wanti ibsame hin jiru. Kuni torban har'aa jimaata gaafa amajjii 9 kan raawwate. Amajjii 10 buleessaa gaafa sanbata duraa immoo hojjettoonni 4 aanaa Boojii Dirmajjii naannoo magaalaa Gimbiitti dhiyoo kan jiru jechuudha. Achitti akkasuma hidhattootaan butamuun isaanii dhaga'amee ture. Nunis gabaasa kana hojjennee ture jechuudha. Achi keessaati hojjettoonni Itiyoo Telekoomii nama 2 turanii kan hafan immoo kaampaanii Chaayinaa ZTE jedhamuuf kan qacaramanii hojjetan akka ta'e ibsamee jira. Hojiin as keessatti babal'ataa ture neetwoorkii 4G jedhamee beekamu
magaalota Wallaggaa Arfan akkasumas aanolee guutuu irratti kaan gara baadiyyaatti kan jiru 4G magaalota immoo 5G babal'isuudhaaf hojjetaa akka turan ibsamee jira. Kanaafis meeshaaleen barbaachisan hedduun isaanii biyya alaarraatii bitamanii karaa buufata doonii Jibuutii gara magaalaa Naqamteetti geeffamanii ture. Doolaara miiliyoona 26tiin hojiin kun hojjetamaa ture. Babal'ina neetwoorkii 4G parsantii 5 hin caalle gara parsantii 82 ol guddisuuf hojii hojjetamaa ture jira jechuudhaas gidduutti dhagaa hojjettoonni kunneen kan isaan butamu isaanii dhagahame. Har'a oduu gaariin jiru tokko hojjettoonni butaman hidhattootaatiin hundi isaaniiyyuu gadhiifamanii akka jiran dhageenyee jirra. Maddi amanamaan maqaa isaanii akka eerru hin barbaanne tokko Itiyoo Telekoom irraati hojjettoonni 7 qilxuu kaaraatti butaman nagaan gadhiifamanii akka imalarra jiran nutti himanii jiru. Isaanis gara magaalaa Najjootti deemaa turan jechuudha. Hidhattoonni namoota kanneen qaban miidhaa tokko irraatiin hin geessisne qabeenya isaanii homayyuu irraatiin fudhanne jalqabarra isaan hin gadhiisuuf birrii miiliyoonotaan akka gaafatan ibsamee ture. Amma garuu bakka lamaanitti boojii dirmajjiitti namoota arfan butaman dabalatee qilxuu kaaraatti namoota 7 dabalatee jechuudha. Kaffaltii tokko malee akkasumattiin akka qoratanii gadhiisan dhageenyee jirra jechuudha. Bilbila isaanii dabalatee waan qabatanii jiran maallaqas ta'e homti tokkoyyuu akka hidhattoonni kunneen irraatiin fudhanne ibsamee jira. Kan jedhame hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti. Kana nunis adda baasuuf gaafannee turre. Kana dura akka qoratan nutti himanii garuu isaantu hin mirkaneessine ibsa bal'aas hin kennineef waraanni bilisummaa Oromoo. Haa ta'u malee seera isaa keessatti yookaan dambii isaa keessatti namoota nagaa butanii maallaqa gaafachuun naamusan akka nama adabsiisuu BBCtti himanii ture. Ammas egaa qabeenyi isaanii homtoota irraatiin fuudhamiin miidhaan qaamaa yookaan reebichas ta'e kan biraa osoo isaan irra dhaqqabeen hojjettoonni hundinuu gadhiifamanii gara maatii isaaniitti deebi'uuf imalarra akka jiran maddee BBC tokko himanii jiru. Haawwan lama Arsii Muuneessaatti guyyaa tokkotti daa'imman sadi nagaan of galan. Jiraattota aanaa Muuneessaa kan ta'an aadde Masarat Amaanoo fi aadde Sintaayyoo Meettaa seenaa addaa waliin qooddatanii jiru. Aadde Sintaayyoo Meettaa guyyaa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaa Amajjii 2018 ciniinsuun isaan qabee jennaan gara hospitaala magaalaa Qarsaa deeman. Yeroo wal fakkaataatti haati ulfaa isaan bira aadde Masarat Amaanoo beellama ogeeyyiitiin hospitaalatti argamanii jiru. Aadde Sintaayyoon nagaan of galuu fi gammachuu qaban waahila koo Habtaamuu Xeebuutti himanii jiru. Waaqayyoon galanni haa ga'u jalqabaa kaasee hanga xumuraattuu gammachuun koo dachaadhaan waaqa galanni haa ga'u. Daa'ima keessan isaan jalqabaati naan jedhan dooktar iyyaaddoofnees min jalqaba yeroo daa'imman sadi isiniin jedhan. Iyyaaddoofne dhimma koo dursee rabbitti waan kenneef inni naa kenne akkanaa guddisu waan beekuuf iyyaaddoof. Sana boodamee hordoffiin keessan akkam ture? Laala gaaliidhaan na hordofaa turanii waggaa dhukkubni natti dhaga'amuti nan dawwalaafisi nan dhaqaafisi bakka akkas ta'ee waan na dhukkubus ittiin himaan ture kanuma yaalin isaan naa godhaa turanillee gaarii ture. Mee garuu yeroo tokko aadde Sintaayyoo kan namoonni kaasanii akkas daa'imni sadii afuris iddoon itti dhalatanii jiraati. Gama diinagdeetiin namoonni tokko rakkoodhaaf saaxilamne hin jedhu. Isin gama kanaan akkami maali yaadni keessan? Yaa'u nama ta'ee kan yaadni hin jiru waaqa gadiitti abbumatu guddifata kan namaa kenne rabbi kan namaa guddisuus isuma jedhee yaada. Amma riifariidhaan gara Asallaa akka jirtan dhageen jira. Mee haala daa'imman keessan irratti argaman natti himame. Waaqa galannaa ga'u ani amma magaalaa Qarsaan jira. Daa'imni immoo achitti ho'aa argachaa jiru haala gaariirra jiru naan jedhaniiru. Asallaatti jechuudha. Yoo rabbi jedhe guyyaa borii deemee ijaan laaluun hin danda'a jedheen yaada. Abbaa warraa keessan maaltu itti dhaga'ame? Gammachuu guddaadha. Maatii hunda waliinu. Akkas daa'imman lakkoo da'uun kun maatii keessan keessatti baramaadha? Hin jireeyyee gama abbaa kiyyaati. Obboleewwan koo karri namoo 5 kan ta'an dhiirri 2 fi shamarri 3 armaan dura lakkuu 2 dhalanii turan. Ani immoo iyyuu jaaffaan 3 hin da'e jechuudha. Obbolooma keetu kanaan dura lakkuu da'ee ture? Warri dhiiraa namni 2 fi shamarran 3 lakkuu da'anii jiru. Kan 3 da'e garuu hin jiru? Hin jiru kan 3 da'e ana isaan keessa. Gama biraatiin immoo guyyuma isin hospitaalatti deessanitti dubartii biraa aadde Masarat kan jedhamanis daa'imman 3 dahaniiru dhageessaniirtu? Eeyyeen dhugaadha. Maal isinitti dhagahame? Waan addaa ta'e ka waaqayyoof galanni
haa ga'u jecha isin warra geenyeerra. Hayyee mee isinoo akkamii haalli fayyaa keessan yeroo ammaa? Nagaa galata Waaqayyo. Hospitaala magaalaa Qarsaatti ispeeshaalistii ulfaa fi gadaamessaa kan ta'an Dr. Jamaal Maarqos hordoffii taasifamaa turee fi haala fayyaa deessuuwwan kanneenii waahila koo Habtaamuu Xibabuutti himanii jiru. Sintaayyuu ciniinsuun jalqabee ture. Ciniinsuun jalqabeetiin immoo daa'imman sadii ciniinsuudhaan akka daanii waan hin ayyamamneef seerri daa'imman akka tasaa ol miiluu danda'an miidhamuu waan danda'aniif isiidhaa fi opereeshiniin dalagamee fi daa'imman sadiin ammatti nagamama jiru. Addee Masarat dammoo guyyaan gahee ture akkasuma naannoo ji'a 9 seentee jirti isheen tan addee Sintaayyuu ji'a 9 dursanii ciniinsuu waan jalqabeef dalaganii fi tan addee Masarat dammoo guyyammaan gahee waan jedheef oduma ciniinsuun jalin qabin operaasyoonii dalannee fi hawwanni lamaanuu nagama jiru. Daa'imman addee Sintaayyuu dhiquu kiiloon isaanii dhiqoo waan taateef bichaas referii goonee asallaa jiran haaluma gaarii keessa akka jiran oduu qaba. Tuwwan namoonni biruma jirti haadha bira jirti haaluma gaarii keessa jiran. Mee gara hospitaalaa yeroo dhufanii addee Sintaayyuun yeroon isaanii osoo hin gahin durseeti kan ciniinsuun qabe. Addee Masarat immoo yeroomti isaanii gaheeti. Masarat dammoo yeroommaan gaheetuma dalagamee fi kan addee Masarat ijoolleen illee kiiloon illee shaggaadha. Daa'imman illee nagahuma jiranii oduu eeggalaniiranii haaluma gaarii keessa jiran. Tan isaanii kiiloo waan xiqqoo taatee bichaadha kan referii goone malee isaan illee shaggama. Mee haadholiin kun kanaan dura hin beeku daa'imman lakkuu sadii garaadhaa qabaachuu isaanii? Ni beeku. Addee Sintaayyuu maan hordofaa tureeyyuu jalqabuma irraa itti naannuma ji'a tokko torban lama yoo ta'u kan itimeetii beeku. Ji'a tokkoo fi torban lama irraa eegalee jechuudha. Akkam ture mee hordoffii isaanii sodaa yaaddoo qabu turanii? Cinqii baay'ee qaba. Sadibaachuu jechuun dawaa adda addaa kennaa fi malee sadibaachuun isaaniif cinqii guddaadha. Ciisuun illee dura akkisa akkasumatti yaala adda addaa fudhataatiin hagammaa akka turan. Ulfaatinni isaanii hagami kan addee Sintaayyuu? Kan addee Sintaayyuu tokko tuqaa 4 sadiin isaaniitiyyuu kuwwan damma tokko tuqaa 8. Kan addee Masarat jechuudha. Ijoollee biroo ni qabu hawwan kun? Addee Sintaayyuun kan jalqabaate addee Masarat dura ijoollee 4 deettee jirti kun 5ffaadha. Kunneen yeroo jalqabaa da'aniif dhuguma yaaddessaa ta'uu danda'a. Baay'ee ulfaata. Miira akkamitti dhagahame erga daa'imman kun dhalatanii booda? Jalqaba baachuumaan illee waliin illee akkasumatti lubbummaan teenya illee ni miidhamteedhanii sodaa guddaa qaban ture isaan haa ta'u cinqii guddaa keessa turan dhukkubbiidhaan walitti dabalateetiin haa ta'utiin agadaan gammachuu guddaa qaban baay'ee gammadanii jiru. Dabaree odeessawwan ispoortii isinitti himnurraan baanee jirra dhaggeeffattoota keenya. Odeessawwan ispoortii keenya har'aatiin waahilli koo Zalaalam Taaddasaa wajjin argama. Zalaalam tapha waancaa Afrikaa sanbattan lamaan kana xumuramurraa eegallaa boruu taphii sadarkaa ni jira. Dabaree immoo gaafa dilbataa tapha waancaatu gaggeeffama. Tapha guddaatu eegamaa jira bara kana Morokootu qopheessee waancaa Afrikaa xumuraafis kan dhaqqabde biyyattii kanadha. Biyya seenaa hojjetteedha Afrikaa irratti walakkaa xumuraa waancaa addunyaa irratti bara 2022 Qaataritti yeroo qopheeffame dhaqqabuudhaan garee yeroo sana seenaa hojjetetu ammas seenaa biyyichaa irra deebiin haaromsuuf galmeessuu irratti argama jechuudha. Leenjisaa yeroo sana turedha kan ammas leenjisaa jiru. Kanaaf Morokoon xumura waancaa Afrikaa bara kanaatiif darbitee jirti. Senegaalidha biyyi biraa darbite. Senegaal akkuma yaadatamu bara 2023 shaampiyoonaa waancaa Afrikaa taateeti kan isheen xumurte. Sadio Maanee yerootti morkataa isaa kan ture Mohamed Salaallee kuffisee darbee itti milkaa'uu danda'e ture. Kanaaf shaampiyoonaa waggaa 2 dura biyya taatee fi dhiyeenyatti immoo shaampiyoonaa taate kan hin beekne Morokoon falmii jabaa kan itti taasisan ta'a jechuudha. Taphattoonni kan akka Sadio Maanee, Brahim Diaz Morokoo keessaatii, Ashraf Hakimi taphattoota baay'ee maqaan isaanii ol ka'ee beekamudha. Isaan falmii jabaa ni taasisu jechuudha. Ilimaan Injaay Everton fa'aa keessatti kan beeknu taphataa sarara fuula duraa Senegaal Ismaa'eel Ashaar isaan fa'aa akkasuma taphattoota jajjaboo maqaan isaanii ka'udha jechuudha. Kaalid Koulibaly qofadha miidhamaa fi akkasumas immoo kaardii akeekkachiisaa waan argeef taphattuu muraarratti kan hirmaanne. Abrahaam Morokoon waggaa 50 dura ture waancaa Afrikaa kan isheen injifatte. Yeroo sana kan qopheessite bara 1976 Itoophiyaan waancaa Afrikaa bifa haaraatiin yeroo qindaa'u qopheessitee ture. Ragaaleen akka argisiisanitti yeroo sana biyyi injifattee Morokoo ture. Yeroo jalqabaaf waancaa sana injifattee ergasiitii himo'achuu hin dandeenye waggaa 50 eegdee dhaloota ammaa kanaatiin shaampiyoonaa ta'uudhaaf deemti jechuudha. Falmii jabaan kan irratti eegamudha. Gara taphoota Pirimeer Liigii Ingilizii sanbattan fuuldura keenya gaggeeffamanitti dabarra Zalaalam tapha gurguddaatu jira. Tapha gurguddaatu jira.
Morkiin isaas baay'ee jabaatee jira. Keessumaa Manchester City fi Manchester United boru tapha jabaa qabu sa'aatii laaqanaa irratti naannoo sa'a 9 keessa jechuudha. Taphni kun haalaan eegama. Waa lamaaf eegama. Tokkoffaa Manchester Cityin Arsenaalitti dhiyaachuudhaaf falmii jabaa taasisa. Pep Guardiolaan bara kana shaampiyoonaa ta'uudhaaf fedhii yookaan dheebu guddaa qaba. Kan biraa Manchester United leenjisaa isaa Ruben Amorim hojiirraa gaggeessee Michael Carrick leenjisaa yeroo fi godhee qacaree jira. Tapha jalqabaa isaatii Carrick fi kanaaf innis kan itti qoramuu fi of ilaalu ta'a. Lammaffaa Michael Carrick taphataa United ture waggoota dheeraa fi DNA United isa keessa jira akka taphataatti illee jechuudha. Kanaaf miira darbii guddaa qaba jechuudha akka leenjisaattis akka taphataattis. Kanaaf darbii Manchester Cityidhaan boru kilaboonni lamaan kan wal falmatan ta'a jechuudha. United ni beekama qormaata guddaa keessa jira. Itti fufiinsa ga'umsa guddaan argisiisu. Ammoo Citynis walitti fufiinsaan taphoota mo'atu qabaatus amansiisaa miti. Garuu Antonio Semenyo gara garichaatti dabalee jira. Boru Semenyonis galchii lakkoofsuu danda'a. United irratti galchii lakkoofsuu jaalata. Yeroo Bournemouth keessa ture walitti aansee galchii lakkoofsaa ture. Kanaaf borullee warra eegaman keessaatii tokko ta'a jechuudha. Taphni biraa immoo Arsenaal Nottingham Forest wajjin kan taphatudha. Mikel Arteetaan Victor Gyökeres ga'umsa guddaa taphataa qabudha. Sadarkaa galmeesseerus ni beekna jedhee jira. Garuu Arsenaal keessatti galchii barbaadamu lakkoofsaan jiru taphataan kun. Ammoo dorgomtoota jabootaan kan dhiyaatan ni jiru. Kan akka Gabriel Jesus akkasumas Kai Havertz miidhamarraa deebi'anii jiru. Isaan lamaan wal faana taphachiistaa jedhamee gaafatame hin beekamu. Garuu filannoo hedduu qabna. Taphataa ariitiidhaan boksii yookaan sarara xumuraa garee morkattootaa keessa seenee galchii lakkoofsuu danda'u barbaanna. Lamaan isaanis taphachiisuu ni dandeenya jedhee jira. Miidhama taphattoota adda ta'e akka hin qabne ibsee jira. Kanaaf yoo Manchester Cityin United mo'ate garaagarummaan Arsenaalii fi City gidduu jiru qabxii 3 ta'a. Haga Cityin Nottingham Forestiin morkatutti jechuudha. Mootii Nottingham Forest gara dhumaarra jiraatuyyuu kilaba salphaadha jechuun hin danda'amu. Keessumaa ittisarratti garee hundaa'edha waan ta'eef Arsenaal qoramuu ni danda'a. Garuu taphattoota sararratti kamiyyuu cabsanii seenanii galchii lakkoofsuu danda'an hedduu ni qabu. Kan biraa Chelsean Brentford wajjiniitiin qaba. Leenjisaan isaanii haara Liam Rozanar tapha jalqaba Arsenaaliin mo'ameera. Gara injifannootti deebi'uu barbaada. Taphni biraa immoo Liverpool dirreessa Anfield irratti Barnillee keessummeessa Abrahaam. Kanaaf taphni kunis kan eegamu ta'a jechuudha. Dhumarratti odeeffannoo jijjiirraatiin wal qabatee Manchester Cityin Antonio Semenyo mallatteessuun isaanii beekama. Amma immoo sararratti isaarratti taphataa Crystal Palace Mark Gay mallatteessuuf marii akka jalqabee jiru gabaasonni ba'aa jiru. Galatoom Jalaal.